Yeroo baay'ee deddeebi'uutti jira namoonni meeshaa aadaa barbaadan akkasumas sabaree qoraafamtu nu dalagsisi waanuma biyyarra jiru ati maaf adaamaa keessa ilaaltee nu dalagsisne namoonni jettan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan yaalaaman isaa namni keessan nagaa isin jecha egaa har'a viidiyoo addaa takka qabadhe dhufeetiin jira hagaruma viidiyoo kanaatti na waliin tura laayik shir gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Egaa wanni asitti argitan kun meeshaa aadaa qoriiwwani kunoo kana fakkaatti qoriin jalqaba keessisii jechuudha. Namoonni gara maatii keessanii isinii erge maatii keessanitti himadhaa akka waa itti isinii godhan jechuudha. Harmeen teessan ni beekanii hawwatiin kenna. Garuu kunni waan na bira turuuf jecha kunoo haala argitan kanaan hedduu takka goggodde qoriiwwan gariin gizee dhuftu akkana daalattiidha jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf dura warri meeshaan na biraa deemeen goone garuu kunniin na bira waan turuuf jecha qorii kana akkanatti waanuma qaburra jechuun dhadhaan hin argamne zayitii kana keessa zayitii ka ittisantu bareedan jedhanii kanaaf qoriiwwan taniin akkanatti itti qiqqicee egas booda gizee itti aanulee akkanatti itti godha akkanama goggoddee yoo ta'e haga isin galtanii isin jalaa baddi jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf zayitii akkanatti keessisii suuta akkanatti akka calee irratti gidoonni hin taanetti itti qicee fi jala gadanda'u takkaan haga na bira turtisan akkan goggonneef jechuudha hordoftoota kiyya. Dhadhaan namaa hin argamu ni beektanii. Egaa ammootu namoonni sabaree qoraafamtu atillee nu hojjechiisa akkuma nama kaanii naan jettan ani gizee meeshaa bitus ta'ee meeshaa dalagsiisu yeroo baay'ee viidiyoo jalqaba irratti hojjedha jechuudha waan sana waan garaa nan geenne waan ittiin amane takka hin dalagsiisullee hin bitullee jechuudha hordoftoota kiyya. Maaliif jennaan an isiniif ta'ee osoo hin ta'in ofii kiyya keessi kiyya naan sarmu jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf sabaree san ofirraa dhiise tariitii harki nama hundaa tokkoo miti laalee hundaa laalee waan garaa nan geeniif malee isin yoo yaadameen yoo meeshaa isinii bituun keenya walitti seenee bitaa jira hojjechiisa jira yoo hojjechiise bar anaaf maallaqa isinii galee deemee isinii hojjechiise waanuma arge jechuudha waanuma isin jettan san dhaqee yoo hojjechiise maallaqa naa kafaltamoo kamre naa kafaltanii miti kanaafuu anaaf maallaqa garuu ani gada lagee maallaqa qofa yaadee kamuufi fayyadamu san qofa yaaduu osoo hin taane wanni sun hagamta akkasiin fayyada kan jedhu san malee anaaf bareeda jechuudha ufuma kiyyaa faayidama keessan hagamta akkatti fayyadaman hundi tokko osoo mana kiyyaa waan san dalagsiifadhe hagamirraa gammada hagamitti gammada kan jedhu san laale jechuudha. Sakaanii malee namoonni hubattanii warroonni meeshaa aadaa hojjechiisaa jirtan hubattanii bakka isaan ofirraa dhiisin jeeqamanii qorii manuu dalagsiisuu warri jettan hedduu taggalaatooma ulfaadha. Garuu anillee gaarii isin yaadeeti malee akka isin jettanitti jal'isee kama jiru isiniif dalagsiisuu danda'a jechuudha. Garuu akkas godhuu namni orgee osoo hin taane ofuma kiyyaa keessi kiyya itti waan hin amanne tokko hin dalagsiisu ammallee inshaallah durallee jechuudha. Egaa akka hubattan abdiin qaba. Yeroo bareeda ta'etti yeroo namni an dura gaafadhee bakka qorii itti hojjechiisu kanatti akkana jedhee haasofsiisee jira. An wallaa keessa darbee maazariin fa'aa akka qoraasan akkas jedhaan illee jedhee isillee biizii godhuun irraa ta'a jedhee tumaan dhiisee jechuudha dura akkas yaadee ture. Asii ka'ee asallaa deemee maal gochuun biizii nama godha. Bakka akka tokko waan tokko nama godhan beektanii nama san ni gammachiisa wanta akkasiisan tuna cinqaana sanirraa kan ka'e ufumarraa dhiisuu na wayya jedheetiin dhiise jechuudha. Taariitii amma bakka qorii dalagsiisaa jiru kanatti gaafadhee jira akkana waan bareeda yoo harka bareedaan dalagsiistan ni dalagsiisa dubbisi nama jedheeni tama isii biraafif tama bilduroo fidee isinitti agarsiisan isima jechuudha manuma san akkana haasofsiisee jira yoo harki bareedni ta'ee fooyya'ee inshaallah isinitti hima yookaan garuu hin dalagsiisu jala muree isinitti hima yoo fooyya'ee isinitti himanii gabayaa kii ofirraan cufu jechuudha. Egaa qoriiwwan tun akkanatti taa'urraa zayitillee ta'u kunoo kana caafii isaa gadi hin gahiniif calleen akka jalaan xuroofneefi garuu qoriiwwan kun yeroo mana kiyyaa fayyadamu yeroo akkana isin xuxurooftee guriin dhaqee jedhee ni dhiqaama rakkoo hin qabu madabaraan laafaa wayitiin onni itti godheetiin inni laargoo itti godhee uummata kan taatu jechuudha maashaallah ni baay'ee uummata akka onni isin taatu hin jiru dhixxanillee garuu akkasumaafuu haaraa waan taateef afaan isii tirasaniif gadi hin qicini zayitii itti tusanii qaanama itti godhe sun rakkoo hin qabu. Dhadhallee itti godhan bareeda lukkisii jala garuu dhadhatu barbaachisa ammaaf keessi akka goggogeen teenne akkana itti qicatu na laala agummaan itti dibette akkasiin gadhudde garachaan tusanii laala bakka sanii agartanii ni dhugdi jechuudha goggodduu waan taateef akkanatti yoo ta'etti gaariin ta'u. Kanaaf warroonni na bira kaatan haga isaan galanii tarii haga isaan dhufanii fudhatanii warroonni kuniin amma warra na bira teessu meeshaa jechuudha qorii adii tanii nuun waraabne viidiyoo inshaallah ni waraaba osoo viidiyoon waraabini kan amma akkana godhutti jiru. Akkasumallee qoriin adiin tunii fi tuuwwan gatiin tokko miti qoriiwwan tunniin jechuudha adiin calleen adiin kun baay'ee takka wuddiidha duraayyuu tokko miti amma immoo daranuu wadadee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa warroonni gatii qorii beekuu barbaadan qoriin adiin tun 3,250 dalagamte amma dabale jechuudha dura qarshii 3,000 taawwan garuu 2,800 hojjechiisaa jira haga ammaa
fakkeenyaaf ta'arsii tana jechuudha. Egaa kana isiniin jedha kanaaf hundi keessanuu akka hubattan abdiin qabaa wanna viidiyoo kana isinii dubbataa jiruuf wanna tokko na gaafattanii yeroo baay'ee dhiifama yoo fedhii keessanillee daangessee akkuma isin naan jettanitti hojjetuu qaba. Natti fakkaate garuu akkasiin godhoonni sun yoo kan bareedan taanee fi wanni sun namni sun fageenya irraa arga waan ta'eef jechuudha. Wanni sun bira ga'ee ilaalee wanni sun kan taane ta'e akkana jedhee abbaa sanitti hima. Baay'inaan immootu inumaa jiruun dalagsisuu hin bitullee jechuudha waan badaasan. Maaliif namni kun fageenya irraa ilaalaa boru yoo galee rabbi nagaan isin haa galchu hunda keessaniyyuu naajifatuun keessa waan dhabde saniif waan akkasiin barbaadu keessi kiyyallee naan sarmu jechuudha. Kanaaf warroonni tuuntoo san nagaafattan tanaan durallee viidiyoo isin hojjedhee jira. Viidiyoo sanillee kan inni hojjedhee fakka isin hubattanii fi ammallee namoonni baay'een keessaan kuuwwan illee achuma hojjechiisa atillee hojjechiisii naan jechuutti jirtanii ani kan nama kaawanii hin beeku hordoftoota kiyyaa. Garaa ofiitu wallaalaa feexootti dhugan jedhanii mammaaksatti kanaafuu ani waanuma kiyya waanuma fi kiyya dalagu beeka malee kaawwan hin beeku. Akkasumallee waan nan gammachiisne takka hin dalagu jechuudha namaaf hordoftoota kiyya. Egaa akkana isiniin jedha warroonni gammana dhageeffattan iddoo takka galatoomaa ulfaadha isin jaaladha isin kabaja hundi keessan rabbiin muraada keessan isin haa guutu rabbiin waan hojjettan hundi isaatu walitti isinii qabee nagaan biyya keessanitti isin haa galchu. Taama witanii nama ajajattan kana ofii keessanii nama ol qabee waan barbaadetti bitatu isin haa taasisu isin jala rabbi nagaan isin galchee. Bakka sanii kun ingeen na fakkaate zeetiin koo harkaanitti sirreessaa qorii tana maashaallah qorii wantu qoriin carraadha jechuudha. Akkasumallee qorii kanaa gizee filadhu wallaahi wanna asuma sitti barbaadu qoriin cadhisanii dhaqanii akkasumatti nama kennu jira ayii cadhisee jechuudha. Aniin tuni naanummaan dhaqee gizee wallaahi gizee qorii 20 keessaa qorii takka dhabee deebi'u jira jechuudha. Takka qorii kurreen gargar takka qoriin jiitu taati. Takka bakka qorii magammoo hojjechiisi kanatti ifaaji anaaf rabbitu beeka jechuudha. Isinitti muufuu qofa osoo hin taane hedduu takka yoo akkanatti yoonni uffattee keessi hin banamne homaa isinitti fakkaatu garuu yogguu bananii sirrii miti jechuudha. Qorii sirriitti yoonni qabdi bu'aa bahii qabdi. Egaa viidiyoo kanarratti namoonni baay'een waa'ee qoraasummaa kanarratti na gaafattan saniif asiin suuraa itti isinii dabalee. Akkuma dura isiniin jedhe yoo wanti fooyya'ee jiraatee sirriitti haalaan qoraafamtee akka yaafne taate isiniif dalagsiisa. Yoo akkuma duraa san taate hin dalagsiisu jala muree isinitti hima jechuudha. Itti aansee akka yaadaatitti yaadnan isinii kennu fakkeenyaaf tuuntoo qoraafamtana isinii hojjechiise haa jedhu. Isin ka galtan waggaa tokkoon booda ji'a 5 booda ji'a 6 booda haa ta'u. Hagasii bar akkam ta'ee isin eegame. Osoo namoonni baay'een amma hawwatiin keenya qoraasaniitiin ni fayyadamanii waan ta'u jettanii miti suni ka dura siima'ee jedhe yoo taa'ellee rakkoo hin qabu. Ananuma keessa ollaanii qoraasan. Garuu kun akkasitti akka itti fayyadamanii siimaan san bira hin geenne jechuudha. Kun fakkeenyaaf jalqaba qoraafamee misirrimattuu qoraafame haa isiniin jedhu. Egaa itti fayyadamuu waan hin jalqabiniif jecha akkanumatti yoo bitamee taa'e aga isin galtanii ni urura jechuudha hordoftoota kiyyaa waanuma gaarii isin yaadurraa kan ka'e kana sitti haasa'u dhiifama isiniin jedha akka yaada kiyyaatti isin ibse hundaafuu kana akkasitti hubadhaa isin jedha laayik sheer gochuu hin dagatinaa viidiyoon kun isinitti tole hundi keessan laayikii godhaa koomentii keessan naa barreessaa horoon nagammaan waliin turtan jajjabeessan koomentii bareedaa naa barreessan hedduu akkanaaf galatoomaa isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii keessan haa oola baay baay.